Akka mul'atan hordoftoota keenya muddee 23 bara 2019 sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo eegalee jira. Sagantaa irraa keessatti naannoo Amaaraatti lakkoofsi namoota masjiidota gubuun shakkamuun to'annoo jala oolaa jiranii dabalaa jiraachuu. Hanga ammaatti namoonni shakkamanii to'annoo seeraa jala oolan 27 yakka raawwatame wayita ilaallu shakkamtoonni hedduun ammallee utuu hin qabamiin akka jiran hubanneerra. Ajjechaa gaazexeessaa beekamaa Jamaal Kaashoogjiin namoota 5 irratti murteen du'aa darbu. Garaagarummaa yaadaa walitti baquu paartiilee fi ida'amuu ilaalchisee obbo Lammaa Magarsaa fi ministeera muummee Abiy Ahmed gidduutti uumamee ture ilaalchisee. Jalqabumayyuu dhugaa dubbachuudhaaf namoonni kun garaagarummaa bu'uuraa guddaatu jira jedhee hin amanu. Ilaalcha adda addaa qabaachuu danda'u. Qopheessaan Hamzaa Hussein kan isiniif dhiyeessu Anzaalaa Lamtaa Addisaati. Qabarratti jimaata darbe naannoo Amaaraa godina Goojjam Bahaa magaalaa Mooxaa keessatti namootni gareedhaan gurmaa'an abidda Bataskaana Qidduus Goorgis keessatti ka'ee ture erga dhaamsanii booda masjiidotaa fi suuqiiwwan naannoo masjiidotaatti argaman gubuun poolisiin naannoo Amaaraa ibseera. Gubachuu masjiidotaa booda bakkeewwan garaagaraa keessattuu magaalota naannoo Oromiyaa hedduu keessatti gochaa kana balaaleffachuun hiriirri ba'ameera. Namoonni yakkaa kana keessatti hirmaachuun shakkaman 27 haga ammaatti to'atamu qajeelchi poolisii godina Goojjam Bahaa beekseera. Haala naannoon kun amma keessa jiru iyyafanneerra Hamzaa Hussein gabaasa qaba. Naannoo Amaaraa godina Goojjam Bahaa magaalaa Mooxaatti jimaata darbe haleellaa masjiidotaa fi dhaabbilee daldalaa irratti raawwatameen walqabate haga ammaatti namoonni shakkaman 27 to'annoo seeraa jala oolfamuudhaan qorannoon eegalamuu qajeelchi poolisii godinichaa beeksise. Godina Goojjam Bahaatti itti gaafatamaa qajeelcha poolisii kata'an Inspektar Olaanaa Ayyaalnaa Tasfaa'ee marii taasifameen haalli tasgabbaa'uu fi hojiin shakkamtoota to'achuu itti fufuu ibsan. የነበረውን ተጠርጣሪ ቁጥር ቀናል አሁን ላይ ያለው 27 አካባቢ ደርሰዋል። Hanga ammaatti namoonni shakkamanii to'annoo seeraa jala oolan 27 haalonni tasgabbaa'aniiru. Mariin nageenyaa mana maree dhimmoota Islaamaa kan federaalaa fi naannoo fi dureewwan amantii kiristaanaa akkasumas qaamolee hawaasaa garaagaraa hirmaachise erga taa'amee amma tasgabbiitu jira. Hawaasnis dhimma kana mariidhaan furuun alatti furmaati biraan akka hin jirre ibseera. Shakkamtoonnis eeroo hawaasa musliimaa fi kiristaanaatiin kan qabaman. Hordoftoota amantii kiristaanaa fi Islaamaa gidduutti jibbiinsa uumuuf gocha raawwataniin shakkamani. Fuulduratti yakki isaanii ilaalamee murtii argatu. Kanaaf xiyyeeffannee hojjenna. Eeroo hawaasaatiin hojiin seera kabachiisuu milkaa'aa jiraachuu kan ibsan qondaalli kun hawaasni namoota yakka raawwatan eeruudhaan dabarsee akkuma kennuun lakkoofsi kun dabaluu akka danda'u dubbataniiru. Qabamiin akka jiran hubanneerra. Ammas namoota yakka keessatti hirmaatan eeruudhaan seeratti dhiyeessuun kan hawaasaati. Nutis eeroo hawaasaa kabajnee waan nurraa eegamu hunda ni raawwanna. Wayita masjiidni gubatu namoota achi sirbaa turan wayita laallu nama hedduu seera jala oolchuu akka qabnu hubanna. Poolisoonni naannichaas humnoota addaa waliin ta'uun magaalattii haala tasgabbii duraan turtetti deebisuuf hojjechaa jiru kan jedhan inspektarri kun hojiiwwan qorannoo tasgabbeessuu fi uummattoota walitti fiduus walmaddiin hojjetamaa jira jedhaniiru. Gubachuu masgiidotaan walqabatee marii hawaasa waliin gaggeeffame irratti hirmaatanii gara Baahar Daar deebi'aa jiraachuu kan dubbatan walitti qabaan boordii dhaabbilee amantii naannoo Amaaraa Malaaka Salaam Efrem marii bu'a qabeessa gaggeessineerra jedhan. Marii kanaan ajandaan amantiin hawaasa qooduu kufuu akka qabuu fi duudhaan waliin jireenyaa fi wal danda'uu amantaalee durdurii ka'ee jiru bakka duraatti deebi'ee akka itti fufuu qabu cimsinee irratti walii galleerra jedhan. Hawaasni ajandaa namoota badii raawwatanii kana hubatee of keessaa qulqulleessuu akka qabu irrattis wal taaneerra jedhan. Haleellaa jimaata darbe magaalaa Mooxaa keessatti raawwateen masjiidonni 3 gubachuu kan himan Komishinii Poolisii Naannoo Amaaraatti ajajaan qajeelcha ittisa yakkaa Koomaandar Jamaal Mokonnin namoonni yakka kana raawwatan jalqaba abidda Bataskaana Goorgisii keessatti qabate dhaamsanii gara masjiidotaa deemanii gubuu eegalan jedhu. Masjiidotaan cinaattis qabeenyi biroon naannoo masjiidota kunneenii turan gubachuu kan ibsan qondaaltonni naannoo Amaaraa kunneen qabeenyi barbadaa'ee maallaqa hagamiitti akka tilmaamu garuu hin ibsine. Erga jimaata darbe masjiidonni kunneen gubatanii as kutaalee biyyattii garaagaraa keessattuu magaalota naannoo Oromiyaa keessatti hiriirri gocha kana balaaleffatu gaggeeffamaa tureera. Manni murtii Riyaad gaazexeessaa beekamaa Jamaal Kaashoogii ajjeesaniiru jechuun namoota 5tti murtoo du'aa yoo dabarsu 3 hidhaan adabeera. Ajjechaan Kaashoogii mootummaa Saawudii irratti qeeqa guddaa kaasaa ture. Baqqalaa Toomaa dabalata qaba.
Mootummaa Saawudii qeequun kan beekamu gaazexeessaa Jamaal Khashoggi bara darbee qoonsilaa Saawudii Tarkii jiru keessatti ergamtoota mootummaa Saawudiin kan ajjeefame. Fulbaana 2 bara 2018 Jamaal Khashoggi hiriyaasaa yeroo dheeraa Hatis Kenzis waliin wal fuudhuuf waraqaa barbaachisu fudhachuuf ture Ameerikaa irraa gara qoonsilaa Saawudii Tarkii jiru kan deeme. Haa ta'u malee erga mooraa qoonsilichaatti ol galee deebi'ee yeroo bahu hin argamne. Qondaaltonni Saawudii ajjeechichi sababa wal dhabdee Jamaal Khashoggi fi namoota gara Saawudiitti isa galchuuf ergaman gidduutti uumameen akka raawwate ibsanii kanaafis namoota 11 irratti qorannoo gaggeessaa turaniiru. Ogeessi UN tokko ajjeechaan kun murtoo seera malee mootummaadhaan Khashoggi irratti raawwatame jechuun ibseera. Ogeessi UN qoranicha gaggeessaa ture Agnes Kalamardi waxabajjii darbe akka ibsetti hooggantoonni olaanoo Saawudii ilma mootii Mohammed bin Salmaan dabalatee ajjeechichaaf itti gaafatamuu akka qaban ragaan agarsiisu jira jedhee ture. Haa ta'u malee Mohammed bin Salmaan ajjeechicha keessaa harka akka hin qabne hime garuu namoonni dhuunfaa ajjeechicha raawwatan hojjettoota mootummaa waan ta'aniif anis akka gaggeessaa Saawudii tokkootti itti gaafatamummaa isaan nan fudhadha jedheera. Gorsaan mootummaa Saawudii olaanaa Saawud Al-Qaatini aangoorraa kaafamuun qoratamaa turus ragaa gahaan waan irratti hin argamneef himanni akka irratti hin banamne abukaatoon uummataa himaniiru. Itti aanaan duraanii tika mootummaa Saawudii ajjeechichaan shakkamee to'annaa jala ture Biraan Ahmed Asiris bifuma wal fakkaatuun bilisaan gadhiifameera. Itti aanaan abukaatoo uummataa Saawudii Shaalaan ajjeechichi dursaa garee namoota hoogganaatti ajajamuu himee ture. Gareen ergame kun erga diddaan Khashoggi fi isaan gidduutti uumameen booda summii hadoochu humnaan olii isa waraanuun lubbuun isaa akka darbe qorattoon adda baasuu himan abukaatichi. Sana booda reeffi isaa kukkutamuun akka dhabamsiifamuuf deeggartoota ajjeechichaa Istaanbulitti qophaa'aniif kennamuutu himame. Abukaatoon Saawudii akka jedhanitti waliigalteedhaan yookiin humnaan gara Saawudiitti isa galchuuf malee ajjeechaan isaa dursee kan itti yaadame hin turre jedhani. Ajjeechaa kanaan namoonni 31 qoratamaa turuun 21 to'annoo jala turan. Isaan keessaa 11 mana murtii Riyaaditti dhiyaachuun 5 irratti murteen du'aa yoo darbu namoota 3 irratti hidhaa waliigalaa hanga waggaa 24 murtaa'uun kan hafan 3 ammoo balleessaa hin qaban jedhamuun gadhiifamaniiru. Human Rights Watch dhaddachichi karra cufaatti gaggeeffamuu himuun kun ulaagaa idil-addunyaa kan hin guunnee fi mootummaan Saawudii ta'ee jedhee haqa jallisuuf kan itti fayyadamedha jedheera. Kan dhaggeeffataa jirtan sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo Naayiroobii irraati isiniitiif darbudha. Amma immoo oduuwwan gaggabaaboo addunyaan isinitti hima. Ministeerri kalaqaa fi teekinooloojii Itiyoophiyaa biyyootni Afrikaa 8 suuraa satalaayitiin guyyaa 4 dura gara Hawwaatti ergamte kaastu bituuf Itiyoophiyaaf gaaffii dhiyeessuu beeksise. Itiyoophiyaan gurgurtaa suuraalee satalaayitii kana akka qajeelfama ofiisheetti biyyoota kana waliin waliigaltee taasisuun gurguruu akka eegaltu Inistituutiin Saayinsii Hawwaa fi Teekinooloojii Itiyoophiyaa beeksise. Kaampaaniin Boeing hoogganaa isaa olaanaa Deenis Mulenberg aangoorraatti gaggeesse. Hoogganaa haaraan kaampaanichaa Deevid Kaaluun jedhamu amajjii 13 irraa eegaluun bakka isaanii bu'u. Murtoon kun kaampaanichi xiyyaara 737 Max 8 oomishuu yeroof akka adda kutu ergaa hime torbee tokko booddee dhaga'ame. Bara bulchiinsa pirezidaantii duraanii Sudaan Omar al-Bashir yakkoota naannoo Daarfuritti raawwataman qorachuu eegaluu fi dhaddachi himannaa kunis biyya biraatti raawwatamuu akka danda'u abbaan alangaa biyyatti hime. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii akka jedhutti lolli mormitootaaf deeggartoota mootummaa gidduutti bara 2003 eegale lubbuu namoota 300,000 galaafateera. Oduuwwan gaggabaaboon galgala kana kanneen. Taphattoota garee kubbaa miilaa biyyaalessaa Eertiraa tapha Seekaafaa irratti hirmaachuuf gara Yuugaandaa imalan keessaa 7 miliqan. Dubbii himaan Seekaafaa Deenis Muulinduu taphattootni kunneen erga tapha raawwatanii gara biyyaatti deebi'uuf buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Inteebee ga'anii miliqan jedhama. 7 of them are reported missing. Torban isaaniitu miliqan. Taphattoonni kunniin buufata xiyyaaraatti erga geeffamanii booda achii miliqan. Konkolaataa biraa buufata xiyyaaraatii isaan fuudhu fidanii waan haala mijeeffatan fakkaata. Gara xiyyaaraa deemuu dhiisanii gara konkolaataa sanaa deeman. Haala kana imbasii beeksisneerra. Mootummaa fi Federeeshinii Kubbaa Miilaa waliinis hojjechaa jirra. Akka Seekaafaatti Eertiraarraa fedhii hedduu qabna turre. Kubbaa miilaatiin fooyya'insa gaarii agarsiisaa jiru. Tapha walakkaa xumuraa irratti silaa ka Keenyaa mo'achuuf turan taphattoonni 4 waan miliqanii badaniif mo'ataman. Ammas silaa xumuraaf ga'aniiru. Fooyya'insi gaariin jiraatus taphattoonni keessaa harca'aa deemu taanaan mootummaan biyyattii taphattoota isaa dorgommiif erguu dhiisuu mala. Haalli kun immoo taphattoota Eertiraafis ta'ee naannoo sanaaf gaarii miti.
the recent players and the region at large. Ka xumurarra geenye jirra obbo Lammaa Magarsaa torbee sadii dura gaaffiif deebii VOA waliin taasisaniin falaasama ida'amuu fi walitti baquu paartilee akka hin fudhanne himanii turan. Guyyaa har'aa obbo Lammaan garaagarummaa yaadaa falaasama ida'amuu fi walitti baquu paartilee irratti ministeera muummee Abiy Ahmed waliin qaban dhiphisuun maalirratti akka walii galanii fi akkamiin akka walii galan garuu wanti ibsamee hin jiru. Gama biraan ogeessi seeraa Dr. Henook Gabbisaa walii galuun isaanii uummataaf ibsamuu qabaa jedhan. Jalqaba mormiin gaafa kee obbo Lammaa Magarsaa miidiyaatti as ba'ee akkatti waliin galle yookaan achi keessa taa'ee akka sirreessuuf yaalu yookaan immoo gadi ba'ee uummata Oromoo waliin akka mari'achuuf yaalu dubbatee ture. Ammas immoo tarii maalirratti akka walii galame garamitti yookaan immoo adeemsi isaanii maal akka fakkaatu marii sana uummataaf akka ta'utti tuu gadi ba'ee dubbatee uummanni fi obbo Lammaa Magarsaa irraa expectation guddaa waan qabuuf mormiin isaa maal akka ture maaliif akka mormi madda marii sana yookaan walitti baqiinsi kun akkamiin akka Oromoo fakkeenyaaf dambii ittiin bulmaataa keessaa caqasee rakkoo jiru amma immoo kanarratti walii galle gaaffii Oromoo akkasiin deebisuu danda'a kanaaf walii galle jedhee uummataaf ibsuun barbaachisaadha gama kanaan dirqama iftoomina guddaa turraa eegamaa jechuudha yoo walii hin galles immoo necessarily walii galuun immoo dirqama Oromoo waan gaarii jedhee walii hagan taanitti jarri kun coexist gochuu hin danda'u. Wani garuu akka hubannutti mutually exclusive natti fakkaata yookaan immoo waliin isaan jiraachisuu kan hin dandeenye garaagarummaa akkasiitu dhalate jedhee hin yaadu. Hayyee gama biraatiin obbo Lammaa Magarsaatu gara yaada meetii araaraman immoo yookaan Dr. Abiyyitu yaada wal dhabdee isaanii kan ture gaaffii obbo Lammaan qaban gaaffii ture akkamitti hubatta kana? Dimookiraasii keessatti necessarily hundumtuu yaada wal fakkaataa qabaachuun irra hin jiraatu garuu immoo mul'ata wal fakkaataa qabaachuun gahaadha. So Dr. Abiyyitu gara Lammaatti dhufamoo Lammaatu gara Dr. Abiyyitti deeme jechuun kun naareetiivii sirrii natti hin fakkaatu. Maaliif jalqabumayyuu dhugaa dubbachuudhaaf jira namoonni kun garaagarummaa bu'uuraa guddaatu jira jedhee hin amanu. Ilaalcha adda addaa qabaachuu danda'u madda mariis yoo ta'e obbo Lammaan mormes mormuu baatus gaaffii uummata Oromoon deebisu yoo ta'e dabaawwan kun uummata gidduutti confusion uuma qabsoo mooraa qabsoo Oromoo harcaasaa sodaa jedhurraa kan ka'e malee jarri kun ideologically adda ba'anii tasuma waliin dhaabbatanii waliin hojjechuu hin danda'anii amantaa fi hubannoo jedhu hin qabuun ture ammas immoo ideological difference wayii jiraatee natti fakkaata. Obbo Lammaan bakka amma jiraniitiinis ta'e haala amma jiraniitiin maaliif dubbii ijoo ta'u jettee yaadda? Akka nama dhuunfaatti tokkoffaa namni kun nama biyya sanaaf oolmaa guddaa ooledha. Biyya sana harca'urraa kufaatiirraa saalfii siyaasaa adda addaarraa nama oolchedha. Yeroo mootummaan baay'ee yeroo darbe waggaa lamaan darbe keessatti biyya sana gaafa sadarkaa dhumaarra gaafa keessi tokko biisu jechuudha. So uummata kanaa kan tasgabbeesse uummata Oromootti abdii kan hore akkasumas immoo sabaaf sablammii adda birootti darbee gaaffiin uummata Oromoo maal akka ta'e haala sodaa hin uumneen haala gaaraantii ta'uu danda'uun uummataaf nama explain godhe obbo Lammaan. Tokko lammaffaan immoo muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmediinis aangootti kan fide ofiisaatii muummicha ministeeraa ta'uuf otoo jiruu ta'uu danda'u muummicha ministeeraa ammaatiif karaa kan bane obbo Lammaadha. So namni kun nama ofiisaa caalaa jiraatedha. Kanaaf wanti obbo Lammaan godhu wanti obbo Lammaan dubbatu national implication qabaata jechuudha. Gara biraan immoo mootummaa yookaan immoo paartii OPDO jedhamu kan uummata Oromoo jeesaa saansisaa ba'e kana uummanni Oromoo kan abdii irratti kutate paartiin kun akka inni dhiifama gaafatee gooftaan keenya uummata Oromooti kan jedhu jechisiisuudhaan uummatatti abdii xinnoo horuu danda'e jechuudha obbo Lammaa Magarsaa. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya jaarsolii maricha irratti hirmaatanii fi obbo Lammaa Magarsaa har'a argachuutiif yaalii goonee ture garuu milkaa'uu hin dandeenye sagantaa galgala kanaatiif qopheessine asuma irratti xumureeti kan jirru qopheessaan sagantichaa Hamzaa Huseen ture kan isiniif dhiyeesse immoo Zalaalam Taaddasaati odeeffannoo dabalataa BBC marsariitii keenya BBC Afaan Oromoo.com fi akkasumas Facebook keenya irratti argachuu ni dandeessu boru walitti deebina nagaan bulaa.